yoo jaartii ofii wajjin haasa'anii jedhan bilbila yoo bishaan namarraa beesoma namarraa balleessaa. Jaartii hojii bilbila hangizee haasoon bishaan yoo namarraa bee soofna balleessaa jette. Soomana keessa jaartii beeyta yoo hojii haasoon haasawuma biraa haasawuu gaariidha malee haasawuu bishaan namarraa baasu haasawuun hin barbaachisu jaartii hojiillee amma si galee. Laala ustaaza yoo akkam wajjin haasa'anii bakka namarraa baa bishaan xiqqaate. Soomana booda hojii haasawuu irree. Jaartii bishaan. Soomana keessoo haadha manaatiiba. Haadha manaa keetii barniin beeka. Soomanuma keessaa'u yoo gaa bishaan sirraa babbe soomanas dura akka malee godha dura hir'isa. Kanaafuu in ta'uu yetti isin soomana keessaa sanuma dubbiseetti moosiitu irraa obsuu hin dandeenye mee akkanaa himi. An dhugaa silaa soomana keessa guutumaa yoo natti bilbiluu baatte homaa rakkoo hin qabu isin dammoo sa'aatuma rakkaa akkuma obsuu hin dandeessu. Isin isa obsuu hin dandeessu isumaa si afarsuu jira jechuudha. Ati gizee isin dawwalte jaarti silaa'u numa dubbista laazima. Waan kana gartee khilaafa waan qabduuf rakkoo si dura onni gooti gaa'e. Ati yoo isin sitti haasofte fakkeenya akkam nagayaa fayyaa numa jirtaa ganti nagayaanis bishaan namarraan fiduu beek. Yoo waan biraa haasofte malee akka hin kaasaati immoo. Amma jaartummaan si dawwaltee ati jaartii ta'e ganti nagayaa fayyaa maaliif jirtaa dalagaan akkamii kanumarra gabaabadhu ati gizee si dawwalte. Gara biraa seenin ati xaabiyaa biraa yoo seente ni dhufa bishaan amma si galee. Egaa akkuma walitti himuu wayyaa bara eega amma gartee silaawoo haasawaa eega taate gaafii eega taate anillee waan isin jedhu xaabiyaa biraa seenini akkam nagayaa fayyaa hayyeegaa ramadaanaa walitti deebinaa yoo jetteen waan dhufu bishaan kun nagayaa fayyaa jette akkasuma kusibiti eegaa akkam walii himna. Inshallah gaafi lammataa sun gaafadhu. Gaafadhu lammataa. Yeroo gara taaribaa kana deemnu seeka beektanii namni mooni rakkata karaa taaribaa kanatti. Ayyee. Yeroo kana bakka yoo waan kana keellaa illee argine rakkoo tokko argine bakka yaa rabbi kanaan baati quraana tokko shaniin binna masjiidaaf jenna nama hedduun jirra. Ayyee. Yeroo bahara faateenu bakka yaa rabbi yoo baatan baafte quraana faa ganin binne dhaaddeemna beektanii. Aya duboo binne duboo eega rabbi sin baas. Hanguma nutti laakkameen beeknu kaa yoo namallee nama shakkinillee hin gaafanne bakka yaa rabbi nama san godhanu dabarte quraanallee siisina laata akkasitti deemate dhibballee silaa ta'e hin beekamu wallah. Ayyee duboo. Hanguma isaa wallaale ustaaza akkam gochuu danda'a. Ati immoo guyyaa hanga gartee bishaan hanga qaxxaamurtee fi nama si dhufee cufa ka si dhufees yaa rabbi karaa bira nu dabarsiishan jettaami shanumaa fi kudhanfeef qabdaameetu yeroo eewwa yeebi nama hedduun jira gara nama kudhaniitiin jira martinu akkasuma yaa deemana ati keetuma izaabiiti guyyaa hanga gartee jaayoo taate guyyaan akkanatti bira si dabarsan guyyaa jaayoo taate shanan jaan dhayiiti gartee kalkuleet godhi tirfii godhi abba shantanfaa biti immoo baallama seentee baallama kana guutuu qabdaa beek. Yaa rabbi baara kana yoo na dabarsite kitaaba shaniin bita jette inumaa ati kitaaba ofirraa gabaabsite tolchite baatee amata shaniin soomana kafitti hin jiin mirkaanaan rabbi si sattaree beek wanni kun hamaadha. Ijoollee waliin deemnu kanatti beektanii ijoollee qaraate faana deemna waan kitaaba irraa nutti himtu ja'aatoo bakka of qabaa rabbii keessaniif jedhaan hin jette. Gizuma gartee baararra seentanis dafaa rabbiif qabaa jaan. Rabbi uf qabaa jedha yoo doon illee sochootu rabbiif uf qabaa jedhan nu muddamneetuma quraana shan qabneenna. Wallahi isin muddamsiisan wallahi warra waa babbarate kanaa isin cinqeewi. Egaa. Amma kaa yoo baara keessatti yeroo shanillee taateen beekamu hangi nu rifanne hagan jenna amma akka miremeen faantu falaa sheeka. Ati walitti zaabituma hanga gartee
ibbata kalle taatu biti tuma naqe ati naas hin jee masgida geessi ayeji gadda fi godhate أيوة جزاك الله خيرا galatoomi faatee immoo waan biraa wajjin haasoyni kamuu wama nagaya haasoy ha إن شاء الله إن شاء الله miskiina wallahi funyaan qabateeti akkasit dubbate tolchite abbaa kiyya namni nama beeka yoo faatee illeen si beeyte rakkoodha egaa awo ka ajaa'ibaate gara lachuutu gaafii isaa lachuu gaafii raji gaafii ajaa'ibaate gaafii ajaa'ibaate gaafii isaa lachuu walla yaa faate yaa ba'u hojii ta'e ummata cinkite ati